Oh, Bayara. Uba? Mucha Katie? Uba? Bayara. Makanashi. Ani barsiistuu faaya hawaasadha. Waa'ee sirniyaata akkasumas kukulina kama fi naannoo akkas ani barsiistuudha. Namni mooraa koo keessa hundumaa maatiidha. Yommuu ani jalqaba asii dhufe isaanii waan hundumaa naan gargaare. Waan hundumaa akkamitti ani biddeena tolchuu danda'a, buna danfisuu danda'a, afaan Oromoo namni hundumaa naan barsiise. Maal barbaachisaadha asii namni wajjin, maatii wajjin yeroo baay'ee kana barbaachisaadha. Mana guddaa wantoota hundumaa barbaachisaadha miti. Rakkoon hin jiru asii. Asii namni hundumaa bareeduudha. Yeroo darbee ani dhukkuba ture. Baay'ee dhukkuba. Maatii hundumaa mana koo keessa jira. Isaanii biddeena barbaada, bishaan qabda akkas jedhe. Ani waaqa tokko asii ture. Isaanii maatii koodha. Mucaan qaba Ilyaasii. Durbas Liilaas. Kun hundinuu kooti galata Rabbii. Akka mucaa kootitti ni ilaala. Anis akka haadha sii ta'utti na laalti siinis. Karoora koo mana barumsa keessa bakka harka dhiqachuu ani ijaaruu barbaada. Gumii Ingiliffaa qaba. Lama qaba. Tokko kutaa 9 wajjin kan biraa kutaa 5 hanga 8 jira. Torbe keessa guyyaa lama. Akkasumas gumii shamarran wajjin waa'ee jireenyaa, waa'ee HIV, waa'ee laguu, waa'ee waan hundumaa isaanii wajjin ani barsiisuu barbaada. Dur faranjoonni yeroo isaan biyya keenya dhufan uummanni akka addaatti isaan ilaala. Maaliif afaan illee beekan waan ta'eef uummanni keenya murra caalaa kan inni filatu namoota afaan isaaniidhaan afaan hiikkatanitti siquu barbaada. Gadi buutee afaan Oromoodhaan ijoollee barattoota ofitti hammattee barattoota wajjin waliin dubbii isheen gootu baay'ee ajaa'ibsiifannaa akka barsiisaattis akka barumsaattis. Baay'ee rakkisaadha. Akkamitti ani galuu danda'a? Kanaafuu galuu hin barbaadu.